Yoya ammas yoya ilmana ya kajirtan maratu nagenya kenya kawaqa ko rabuma ko on ramadde isana laqaw warasani barihe fakam nubultan naganu bultani sani janna warasani dihelle akam nubultan naganu bultani ilmana ya salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashabar kafune nuru qaribu ana dufu welcome to shabbo media on dake salu be kajirtan marati naga kenya sala laqaw janna ega سكنتاتي يتعرضتي متدوري هاشتاج أورومو لايف ماترز أكمل لي هاشتاج لبون أورومو سياسة أولي أكملت لي أبلا كينيا لبو برارون درك أما أورومو ماتي لادنو جتو جلتيغا بلنا مري خينيغا جيفنا هاسوا أمباسادراتيس دقيفتني إذا سنيس نقول الله يشوي الرديبات كمله ودي نيجي سنيس إذا تحقق رجاء أبدوس سني في السنة بك بيتي رهان كتير قلنا فيه يشوي بك دو غريل لي نسر رئيسناف يو بيتي تمفتني لي هو فلتاي سنين جنة يشوي يو يا رديبيدان إيواق قومتين ينوبلس وان دبنو نميدكسي مريتين يتنا لينو ABC تبرا كينيا اللي واقع نتولشنا خاتمات اللي نواتشو واقع قبنا نقول قبنا بيته وان لبودا درسه وان بيته بالجنان قلبو فيه وان لكودا بودا أنسر بنو عقدو يتشوي هدو لكو في لبو تاتي دبي سياسة أوروبا دا يتشوي تلبو ديفنتي تلكو راحاس ودا يتشوي لكو عمل سيرا وهادو بيتي في الفرسو جالتي يتشوي أوتو أما بيتي قريتي نيتي في لكو درا كيسي تنتولو يتشوي هم في فرسيتي هاتي فجافتوتي إيغا سيرا ديمتي قراتي سياسة انتنيا كسي يتشوي نمو أوروبا دا سياسة وجتو خفر فرسي بتنيسي إيغا سيرا deebi'ee guuru malee odoo qoriidhaan jala keessee siyaasa Oromoo irraa hedduu nama mirqaanuun agartuu jechuudha. Wanni nuti beeytee yeroo ammaa tana keessatti akka nu fakkaatutti lubbuun nama 47 taduu firdiinti godhamte. خلني أفريقيا سادو خافرتمي والتايم ماس إيجاتو تربان ودبر نما لما قالني تربان كان لي إيجاتاجر إيرو تناول وني الرا أجندات هو كوا أورومو راف موتوم راف صدركا أورومي تياتو صدركا بيتي موتوم ما فدرال تياتو صدركا مالي سرينجا دياسبرا أورومو تياتو خلاول أجندان نجري جرني يانو يتشوي خلاف إردي بني وامتش خيني أمالي ونجنوني ليرو لبون تنجاتين كابدو هيدا تنرى أول فردين هفتي جرتي هيدا تبراتي دي بيتشون دندين هيدا سوغا وان فردي سينوفي بيتي وان بلفنوس كواتشوك أبناء تشوي أرى ولومان ودو أباون جنة كافاو ودو وبو في بيبين جنة خاسيفة تتلي دخاولي تارتو دخا خيرا لفخاية bu tabu ilman ko tebula da khawata ka kuwan kam ne sanga sha gurgurate ibala kilometer me ka san demi kuma me ka ibal lubbu sha qabsise somale sene lubbu sha qabsise bidiruratti behe lubbu sha qabsise galana san tarkanfate biya namirra baqa toksan kaysa mas bete jalan sene matan behe yaman saudi daqe khana arga hoga bete dangaratti qabani habli la mata ramuran diro demi khanarra fardi dani hafe awa tanaganan ibdi chuya na dibti tatana oli haften akkamale na ibdi chuya na masisu da fille ilmana ya yoro amma tana kaysa dimmi khumbe kadu watati khaleti bibar bubulte chuya ogaja hay chuya ilma garin hogga torbafu de mane chuy hogga kana yanno banama khuma dibba saddeti wal khayda khaysa yuru haso anjuru chuy kharefisa ganamu sariran fanne ba no amma khira haso anjuru nama furtami torba khamana hida anjuru khambete torbani gabbasan yakalu kutti qala jiran kuni diro lammi radalate inqabu iba gafin guddon tana chuy nama iradalate inqabu ye chuy diro damsi بربا تربان دبر أمن سافولي ربي ستهاتلو وبليس خيني خطربان دبر أهم تسني نميد بيسن جرام بليسين ديرو ميجا أولاغاتا مينيرا سياسة أوروموتي في الممجي عصودا دا يتشخي
namni dubbiin san garaa isan laaffisin hulii oromoodhaa dubbachuu madaalli kamiinuu mooraala oromoodhaa dubbatu qabaa jechuudha. Come on. Oggoloonni oromoodhaa warri beektee ammallee dhagaa beektee wal ari'atan kuni yeroo ammaa tana keessatti dhimma wayyaanee dhimma shaabiyaadhaa dhimma faannoo dhimma Abiyyi Ahmed dhimma PPdhaa abaa'oo woboo kaafaa'oo hafeetee naa tarristuusi wanni beektee dhimma ijoollee tanarraa olitti wanni fardiin haftajee waa yaadu jechuudha yoo kijibna malee libaanayyaa. Yoga yo sodara bisan dabnetum ija kaba gudufanne akhi jibnu janne male atin tana ol wan haftenatin fakatu echuy yo tana akka oromotti galman gahanne tahaftelleti debienne bete parti le jotu sanga tafenu sanif shubisna echuy soga akka shabbo midiyati nurra lalina waan miidiyaa gubbadde muhidduu quba qabna garuu bira khunna jechuudha maaliif ogaanne takkitti tanaa galmaan geenye jechuudha fardii tana lubbuu namaa baraaru irra caaluu hidha akka amantaa shabboo miidiyaatti lubbuun oromoodhaa siyaasaa ol jenneeti amanna tanaa ol nu fardiin hin jirtu hamma dandeenyutti itti fufna haati tun arra ilma sii awwaallattee ilma sii beeytee dubbitti eessanii galaayyuu بيبي كسيتنا آيوتي خايتي بك قرباسني إفكاي أباو في كافاو وبو في بيبي إرهاسو لتولتي هي تشوخي يو بكسني في كاين ليخا مي أتو بليسو قرباسني فقولي تشوخي يديرو وبليسو قربان أمتو سني فقولي أبينا مسيب الله تاهي تشوخي مرمو جال داوود إفساتي مو بيتي بروفيسور مرارا مو جوار ما مدي سيب الله تاهي تشوخي be half governor chuy garbi half beete tikisho do sakatane qalbi teenya beete odo waan fardirati deebifanne humna teenyalle sagale teenyalle bika fardi tanarati yoo dubbanne gaare akhi nama yoo beete kha sagalen gurbaasani gurro isani seenin taate I don't know shabbo yoo deebiyetu isan dhageessise gaari na fakkaatti chuy ani dhaladhe as gehe waan akka dubbii sanii garana balleessanii dhabe chuy umuriti ya nama baru qalu deeman kharaba yete dhaamatu nama kasi jabaasin dhabe chuy eber ganama beekadu gurbaan kun qeyro ture beekad qeyro daba qeyro akadama biyara baase chuy wali galayu tasgabbi kasi qabdaatirra able beete qeessa ciradu sinjani rifeensa datte qeessa cirate qaama dhiqatte khafana khe uffatte boru ganama duuta khulu warra kheessani bilbilo do sinjane akka gurbaasani tasgabboote lubbu khaleesa waaqayyo naali qeessarran irraa fudhachuu deema ega tarabbi sani sakkasi beekeetu bar gurbaan san gurbaan shahiida jechuun nama khatiman tolte fi bar nama do lubbuun jiru haadaan obsii jeeni bar abbaanis ubbalayaninis jarana tarabeete umaganama rabbi lohul mahfuzirra nabarreeseedha hirubatiyyaa tanate obsuma qabdanidha waa kana qofaame beekadha waa kana qofaamiti nama ifdura dhaammatelle aboo hadara ahaahoo kiyya tokkollee bira naa dhaqa beete du'aayi naa godhi ja'an eega burganama sa'a lamatti an addunyaa tana gubbaan jiruuti eega masjidallee naa dhaqaati salaatul janaazaa kaayibanaa salaataa وخابيتي دو إساسنيف غران نبدولي تسغبي إساسنيف هيوما إساسنيف بلچين إساسنيف أكسيتي دو أبيتي إران أول لساني ودون باتاچيني ودون غنغلني ودون إييني صداتكو ملي غوتوم مادان دو أسان فرچون كابي كدو تون أكو أرموتو غربانكو وانبرو بيتي خطابني بيك إرابو تاوي چوي نوبت موكا أنا كسين ناغلتك isani kami galte himbe ku echoy ebar gasila haso bele sakhenya samboda sila mukhachitan oromoda tanamale yik aba moral birawan biraso echoy gari nama bara amma ajanda khabe hidura no mishu jira echoy odumo wan birajala fi nut odumo wan lukuru haso nuti lubbun nama furtami ja tafte tun dubute si echo duba hasamboda oromo fi ndechu ma fayda gabti ilmana ya تقو والنجلة قلت جرا حاصل ريفن خبجا وجين تنافل لي نوف الشتانية يتشوي نوف أجندان كون هكذا ندينيو تقيباني قونا
خرورة لفخا ينجرة تكرا تكتي سليبسنا تنالي كسنو فردا لما فا خايون سغنتا خينيا أولا لامت لبون أورمو دايغا سياسة را أولتاتي خا بيتي أكاشا بومي يتي أنس غامبي أستاي سياسة نو جدو يتوي نو أسرة تاي أولي موتون باران تون لنكو بيفن يتوي واني سغنتان تون تقوبو تي أكامتين نما هفلو بو برارادا ولومان أبي أحمديس كبدة جال داوود إفسا كبدة بروفيسور مرارا كبدة جال مرو كبدة جوار محمدي في أكتيفيستي خير هنداو نما بيته سبخنا في دبّدا جو خنا هنداو غم تادا ولومان أكمل لبوم بتخنا برارا دام نتفرجين تينيا شوي تبرا هاتي دچانا ديرو هلا موسى أبدي ترابو ديو تاتي ملي أمم بريدو شوي خرافو خايو سجنتا تينيا أولو لامتي موتومان براتي سنجو تجرا نفتين كجبنا موتومان برا تجولي تنابيتي سجلتي جنون استبرا جيو توي توي دنتام قولا سالي را نمرا 50 جنا رومان بلسومتي برمدوم مادام بيتي موتوما في فيتا تشنكا يني تايفيهم فين تناوخا اكا فيتو سن راركاتشوك ابدا تشوك يتونو في فوق ابسوف ددج خوري فوفو ابشالو مافدن دي توي موتوما برا تقبلو سنجو تانمو تانوانوخا سياسة راتشت ديفني بو تركبني خيخانا جنة تدوبتشوني تنبيتي ها وانو رأي غمان نفقاتي توي وخمنا تنرى على تاتشي ديتي نودو بطوكا باتن أبو خانو تجواجا إفرات الإفنا توي وطمرا دوبتشوتي سيري الدنيا دا موتوم دوبسا ديرو أكاسلا دوبين الدنيا تنقبتي موتوم تكدوبسو داف موتوم إسا فكاتو قفتو فيدمتي دوبسو دنديسادا خنافوغا قام فرماتا خيستي موتوم هنا دبلون درقا نتيدا wanni biraa taaftoo dabalata taati adda durummaadhaan ammoo mootummaa Suudii irratti dhiibbaa uumuudhaa fi ajandaa international godhuudhaaf gahee mootummaa kana murteessa akka gahee isaa bahu ammoo beektee tirquunis hojii teenyaa jechuudha akka nu hubattan fakka yoo hagan ifa taate takka hanna shari'aa nabi shari'aa rasul maaliif dogoggoruun fadhu jechuudha فاغر اللي بهم بربادو سياسي سون بربادو بيتي هيري جولي تنالي درابالي سون بربادو واني تتافتشو جروف ولومان odoo beekee tana abaluu fi abaluu hin qabne humna qabnu keenya hunda ta siyaasaa ta hawaasummaa ta miidiyaadhaa kana ta dippiloomaasiidhaa wali qindeeffannee torbaanuma kanallee taatumee nama lubbuu nama tokkoof lama yoo baraaruu dandeenye I think waan guddoo daleeynee jeetii yaadaa jechuudha ilmaan ayyaa hoggaa jahan kana keessatti ambaasaadara lamaatu wal dabre jechuudha yoo dogoru baanne ambaasaadari tokko yoo du'e malee yoo gaa mootummaa sanii mootummaan jidduutti haala siyaasaatiif jijjiirte malee amata jaha jechuun tarmii ambaasadarummaadhaa lama jechuudha gadaa lama jechuudha so dhimmi kuni ambaasaadara lamaatu tarmii ambaasaadara lamaatu guututti irratti beetee dhume jechuudha amma gaa tarmii ambaasaadara duraatii fi tarmii ambaasaadara boodaa kana gaafranne haduraa san beeytee waan inni dalage taragaa arranuu kannuu danda'u jirtu oduma sagalee isaa guyyaa takkallee taatu dhagahini ambaasadarri ammaan dura ture san kutee jechuun seenaaf dhiifnaadha ambaasadari gadaa ammaa jiru joollee tanaaf ba'aa beetee isarra jirtu dirqama isaa bahee hin baane seeraanii irra haasawa ammoo waan duraan addaa ta'arraa dhageeffanne keessa sadarkaa ambaasadaratti informaali meetee sooshaal miidiyaadhaan dhaamsa kallattiidhaa tanaafi tanattiin jiraa'u arra beetee Mukhtaar Khadirraa dhaga'uu keenyaaf haga ta'u jechuudha haga mudubbate saniifuu haini nuti sarraa eenu mootanaa olii beekuu qaba jechuudha eberga akkasitti yoo lafan keenye isirrii miti jechuudha on the merit haganumaaf sagalee isaa dhaga'uu keenyaaf namni kun galatanii qabaa yoo kanaan jettan taate dhibbaraa dhibbatti hagalatamu adeeroo beektee ambaasadarrii Toobiyaadhaa kan Riyaad jiru jechuudha
gara dhimmatti nama seena. Hoggaa gara dhimmatti seenne waa sagal yoo goone ijoollee tana lubbuu baraaruu dandeenya. Ta duraa hanqinoota jiran. Odoo beetee gara sagantaa kanatti sanii seenne wanni amma iskiriina kana gubbatti agartan. Ogeeyyii heera beetee Toobiyaatii fi heera beetee international conventioniidha 1963 Vienna irratti addunyaan hundinuu irratti walii galan heera sanis dubbifne ragaa wajjin referensii wajjin waan ololan taane waan beetee ragaa qabatamaa kanas gubbatti sanii keenye. Yoo barbaadan peejii keenya irratti illee saniif maxxansina wanni inni jumaale accountability checklist where Ethiopian government failed to act. Accountability jechuun beetee heera bikka beetee mootummaan Itoophiyaadhaa itti hufte dhimma kanarratti listii isaa lafa keenya jechuu kana cinatti waan godhanillee lafa keenya jechuu ololaaf himi. Yoo dogoggorre asumattuu waliinuu sagalee kannaa deemnaadha. Tokkoffaa ambaasaaddarri wanni inni jeemaali dhimma beetee ijoollee tanaa sadarkaa pirezidaantii Itoophiyaatti xalayaan barreeffamtee nugusaaf ergamteedha. Akka beetee ijoollee tana lubbuu baraaro taakka. Lammaffaa anilleen xalayaan tun nugusa bira gahuu isiisan mootii Suudii bira gahuu isiisan anilleen gara kiyyaan xalayaa barreesseetiin faana bu'ee akkinaan faana bu'eetiin jiraadha. Lama sadaffaa iyyaafannaa kiyya keessatti wanni gara mootummaa Suudiitti dhage namni lubbuu ijoollee tanaa baraaruu danda'u beetee mooticha qofa haa ta'u dhimma kana laaluudhaaf horeetti umne jiranaan jaaniidha. Afraffaa gaagara keenyaan waan beetee sadarkaa kanatti goonee jira. Gaanami lubbuu namaa baraaruu danda'u isaanii nuti dirqama keenya baaneedha. Shanaffaa ummanni keenyallee ifaajii teenya tan akka nuu beekan nuu ibsaadhaadha. Jahaffaa taaftee rabbi dhiifannaadha. Tuggaa beetee haasawa ambaasaadara Toobiyaadhaa hariyaa jiru Muktaar Khadirii jechuudha. Amma gaa hanqina haasoo isaa keessaa dhugaa jirtu isaanii saaxilaa jiru. Tokkoffaa biitii teenya biyya beetee presidential systemiidhaan bultu miti. Biitii teenya biyya beetee parliamentary systemiidhaan bultu. Muummeen mootummaa Itoophiyaadhaa prezidaantii miti. Muummeen mootummaa Itoophiyaadhaa prime minister Abiy Ahmed. Gaafin keenya gaa akka heeri juutti waan heerarraa haasa'u nama kam akka heeratti dhimma lubbuudhaati. Dhimmi kun dhimma mootummaadhaati. Mootiin Suudiidhaa beetee muummee mootummaa Suudiidhaati. Shakkii takka malee nu nugusa hin qabnu. Habulluun prime ministera beetee shoorri prezidaantiin Itoophiyaa keessatti taphatu waan very symbolic taate. Waan symbolic taate. Waan akka beetee paarlamaa lama walitti qabee amata jaaboo dafaa haasa'u baga rabbiin amata haaraan isaniin geeffaa jee gabbee dubbachuu waan siyaasaadhaa waan beetee heera tumuudhaa waan raawwii heera irratti aangoo tokkollee prezidaantiin Itoophiyaadhaa hin qabu. Gaafin keenya dhimma kana maaliif dhimma jaarsummaa godhuu barbaada? Maaliif dhimmi kuni sadarkaa beetee namni ambaasaadara Itoophiyaa beetee prezidaantiin kallattiidhaan ambaasaadara Itoophiyaadhaa dubbisuu hin danda'u adeero. Ambaasaaddarri qaama mootummaa arra aangoo gubbaa jirtuuti namni inni ajaja isaa fudhatu Abiy Ahmed irraa malee prezidaantii irraa miti. Akkana jechuun maaligaa xalayaan barreeffamte tuni kallattummaan nugusatti prezidaantichi erge. Because prezidaantiin Itoophiyaadhaa ambaasaadara waa hannatee ambaasadaraan dhimma kana naageessi jechuu hin danda'u. Maaliif ogaanne protocoli biitii teenya presidential miti biitii teenya waan beetee prime ministeraan bultuuf. Taree kana hubattan taate takka takka naa hanna. Taduraati tana akkana jechuun gaa maaligaa beetee lubbuu namaa baraaruu kajuusan gaamma prime ministerri Itoophiyaadhaa mootummaa Itoophiyaadhaa bikka bu'ee
caasaalee mootummaa keessa dabree kallattiidhaan beekte ambaasii isatti dhaamsa isaa dabarfatee dhaamsa ambaasii dhaamsa mootummaa Itoophiyaadhaa Khadir Mukhtar fuudhee ambaasaadar Khadir Mukhtar obbo Mukhtar Khadir fuudhanii yoo mootummaa bira dhaqan taate mootummaadhaatu mootummatti dhimma ijoollee kanarraa dubbatee jechuudha. Yoo pirezidaantii taate ammoo dubbiin akkuma sadarkaa jaarsummaa dhaalamtii jechuudha. Mootummaan Suudiidhaa fudhachuu fi dhiisuu qaba konsekwensiin qabdu halaadhuma taati jechuudha. Yaa boo Rabbi sodaadhu lubbuu isaanii naa baraarii hagasuma taati jechuudha. Sanuu ergamuu isii nuumaxas jennaan jechuudha. Maaliif saakrokoodii keessan keessatti waan beeytee ammaan duras jiila qabnuuf dhugumattuu xalayaan sanuu pirezidaantii Itoophiyaatiin barreeffamuu isiitiif meeqa jabaan hojii jennaan jechuudha. Websaayituma keessan irratti nuumaxansa. Akka pirezidaantii sanillee galatoonfannoo jechuudha. Haa ta'u dhimma kuni dhimma pirezidaantiin Itoophiyaa laaltu moo dhimma mootummaa Itoophiyaadhaa Piraayimisteer Abiy Ahmed laaltu kalaan jettan taate heerri konstituushinii Itoophiyaadhaatii fi pirootokoolli addunyaadhaa namni beekee addunyaan wajji dilgootu Abiy Ahmed malee pirezidaantiidhaan miti. Ifa na fakkaatti jiran sogaa tunnuusirraa u dandeessii hidha. Amajjaha beekee full termi ambaasaadara lamaatu irratti wal dabre atliis hagan waa gabbaatee nu ibsuu keetiif galatoomi wanni dura sirreeffachuu qabdu atuu ifiifu bara afaan guuttattee irra ijoollee sadii dubbachuu waan hin dandeenyeefi dhimmi kun dhimma mootummaa Itoophiyaatiin qabame miti. Egaa dhimmi kun dhimma mootummaa Itoophiyaatiin hin qabamin taate ambaasaaddarri Itoophiyaadhaa wanni inni godhuu danda'utu hin jirre. Maalif beekee dhimma beekee pirezidaantii Itoophiyaadhaatii fi jaarsummaa beekee nugusa Suudiidhaa taatee jirti. Inni wanni takkitti godhuu danda'u yoo mootummaan Suudiidhaa dhimma kanarratti deebisaa beekee pirezidaantiidhaa hannete I don't know yoo haga